Waan nyaannu dhabne waan dhugnu dhabne bishaan hin jiranii nyaanni hin jiru. Umatti jirra nuti amanne nuti bonaaye nuti maate sodarraa waan abbaa kiyya waan yaannu hin beekne takka beela'aatuma takka argata'aatuma takka dhaba'aatuma jiraanna kana mana waannaa duraan qabnurra sosso'iina lafaatiin baqannee addu. Yaanni horii rakkoo malee bishaan rakkoo malee maaltu jira fooyyee. Waan nyaannu dhabne waan dhugnu dhabne bishaan hin jiranii nyaanni hin jiru. Giseen immoo rooba didee roobuun didee dhumne nuuroon gaafa uunota widdii taatee miti waliin hin beenyu. Ni beenyaati. Kuni kana waan himannu hin qabnu waan himannuus hin dhabnu. Narra isin ilaaluudha kan nun dhufne haala kamii keessa akkasin jirtan haalli keessan akkam akka ta'e rakkinni keessan maal akka ta'e maaltu akkasiin barbaachisu namoonni garaagaraallee dhaabbileen garaagaraallee akka isaan dhufanii isin gargaaranii fi sagalee isinii ta'uudha inni guddaan gaheen keenya wanta qabnu isinii kennuudha isin gargaaruudha. Boota birraa ka'uun kun rakkoo nama baasa rakkoon nu baafte qaba kun immoo kirkira lafa kunis jabaateeti. Laftu sosootee sodaatana wajji jenne odoo isii qofan ta'in gaa hongee bonaati waannan horiin waan nyaatu dhabeeti rakkoon kun nutti dhufee waa'ee bonaati waa'ee horiiti jecha as galuu waa'ee horiitiif namnis gaa akkuma san tajaajilli namaati akkuma horii san namnis gaa fumaafuu ka'ee waa nyaatee dhugee olma san illee bobbaafatee galfatee illee gaa akkaataatti eeggatee ni ja'a. Kun maaliin buqqee hogga dura aantanyaa kirkira lafaatiin buqqee kirkirri lafaa. Bakka dheedumsarraa nama baasee amma namni amma ciisu kun hunduu nama horiin bakka dheedu hin qabne horii wajjin rakkatee fooyyaa gooba kanarra ciisu. Kanaafuu hongeen bonaa gubbaan dhufte kan isinitti himannu kan gargaaramnu hongeen bonaa dhufte namni nyaatu malee hin jiraatu dhugu malee hin jiraatu horiin hin nyaatu malee hin jiraatu dhugu malee hin jiraatu. Ulfaadhaa kan ulaaltan. Amma gandi keenya gandi haroo qarsaa gandi dheebitii kayyamu kun keessattuu gandi baalcii gandi dheebitii qacaajaluu kuni gaara kana hara wayyaan kana harawaa qaba inni keessa kaloo loonii qaba. Kaloo loonii sanitti kirkirri mukuteeti jabbileen gara tokko bulteeti loon gara tokko bulanii akaafan karaadhaa harree rabbii achi keessaa nu baase. Horiin nyaatu malee hin bulu namni nyaatu malee hin bulu horiin keenya kaloo duraan rabbii uume ka qabu san dhabee addufe malee dhumne hin beeknu. Kiro harka namaa eeggata. Birriidhaan itti binna. Bakka immoo birriin hanqate namaaf birriidhaan binnaa horiif birriidhaan binnaa horiin bonaa'ee nurratti kufee kun amma eegeetti qabnee kaafnee itti guuraa irra kun ka deemu tan xiqqoo guyyaarraa sassa. Nutis aguma dhumna kan keessa jirtu numa waanuma garda. Birrii baafnee kadhabellee walumarraa fudhachaa qallaba ka horiitii fi ka namaatiif waan baafnu hin dandeenyu waan buusan bitan hin qabnu goggogaa guurrannee nyaanna ofii keenya. Kamitti jiraanna dhumnee gara anuu nu fixe. Addunyaa itti yaanna namatti yaanna dhumnee maal keessa jira dhumnee horiin keenya aannan hin qabu bishaan kaa qotannee hin qabnu maaliin jirra dhumnee akkatti jirra.